Dandam ne baay'ee cimteetti. Maal onarraa bee? Maal taate haal tokkoon si dubbisa. Maal gochuu keeti? Kan hin jedhu armee faatti waan sana himteettaay? Ittiin himne si gammachiisee? Na amanteettaa jechuudha. Akkamitti si amana? Ati soba adii sobdaa bar. Waa'ee Tsaggaa kijibeera. Waa'ee armee faa garuu sin sobne. Akka ati na sobne maal nan beekuu danda'a? Aalam du'i dhugaa kooti. Maarree ani maaliif waan tokko argee hin beeku? Ati abbaa waan mararfattuuf sitti mul'anne taaka. Yookiin immoo ati walitti dhufeenya qofa abbaa kootti saartee ta'uu danda'a. Eenyu? Ani immoo laaluu dhiifteettaa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiifta. Kan nama gaddisiistu moo siisa sobuudha malee? Ati yoom dhugaa dubbattee beekta? Dhimma keetiyyuu. Maanna tasiifachi gootu? Uffata kee qofa miiccuufi? Iddoo lamatti qooduu naaf wayya. Barbaachisaa taanaan nan qooda. Kunoo, inni kun kan kee, inni kun immoo kan kooti. Hin ta'u, qaxa hirachuu qaba. Annan du'a malee uffata fincaanii ijoollee siin miicu. Wanti irratti walii galli ni hafa jechuudha. Kunoo wal qixxeen reemati maaltatti ilaalime? Tish! Saamunaa fiduun irraan fadhee bara. Haa ta'uun guyyaa biraan miica. Hodhu, kunoo miici. Teessoo yoo miicisa siif hin wayyu? Akkan barbaadetti yoo miice maal si gashe? Gidduu kana kolfa sitti buuseera. Dhugaansa waan be'eef natti toleera. Dhugaan itti fakkaachuu dide. Haayilii baay'een si galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf garuu yeroo itti fudhateera. Inni sirriitti naaf gala garuu. Daawitiin amala isaa beektu miti. Tarii yoon dhugaa isaa dubbadhe na lolo jedhu sodhaadhetanii. Rakkoon qabu inni guddaan dhugaa jiru baasuu keeti. Awwaanan godhu tokkoon qaba tolee dafeen deebi'aan jechuun. Ila har'a sitti himeera. Uffata kana miicitu taanaan wanti waliin jenne ni hafa. Deebi'een nufa siin jedhima.
maal waliin jettaniiti? Aboo dhiisi. Hanna garuu sirriitti sin galateeffanne. Lakki homaa rakkoon qabu. ክረምቱ ሳያልፍ በጋ ይመጣል ያልዘራም ሊያጭዳይወጣል ለሁሉም ጊዜ አለው አይደል ደልቶስ ለመደላደል ሐምሌም ከሰኔ አይቀድምም ሰርዶም ምርኩዝ አይሆንም ላይጠገን አንስበር ሁሉም ጊዜ አለውን በል ትዕግስቴን ባጣ የባሰ ላመጣ ትዕግስቱን ያጣ ጉዱ ቀን ነውጣ ትዕግስቴን ባጣ የባሰ ላመጣ ትዕግስቱን ያጣ ጉዱ ቀን ነውጣ Ayituun isinitti nime. Maal arme? Torbee dhufu keessa walgayiidhaa fi Finfinnee dhaquun koon oolu. Baay'ee gaariidha. Anis si wajjiniin odoon dhufe natti tola. Akkoo baay'ee yaade. Aniyyuu eeyyee isheenis utuu ta'ee fi ija keessan ilaaltee baay'ee itti tola. Achi deemtee turuu barbaaddeetta jechuudha are? Lakki walgayii booda yoo baay'ate guyyaa 2 yoon turedha. Ijoollee eenyutti dhiisteetu ati kan asiif achi kaattu? Silaa achi geesseetu haadha ishiin argin deebiti moo? Lakki abbaan kee kan jechuu ibsa barbaadaan jiru ani amma. Elaa maal seete bareedduu kun? Achi deemti taanaan akka salphaatti hin gadhiisanuu. Nuti immoo ishee malee akkam taana? ፍቅር ደፊ ማልታቴቲ ዋንጅራ ሳባኮ ማልታት ሃርቲች ኮ ባይስ አይናሩም Nattaasoftee abba. Beellama mana yaalaa boriitii kan si cinqe. Eeyyee harme xiqqoo. Maal gootan talako? Dooktaroota soo ta'e afaan isaaniitii wanti gaariin bahu. Maaliifuu borgar tokkotti ba'a. Tarii immoo na fayyisuus danda'u. Kormee mucaako kana kan barbaachisu. Kormummaa kana hunda garuu eessumaa fidde. Sirraatu ka abbaa koo. Bareedina immoo harmeerraa. Anarraa garuu maal akka fudhatte qulqullaa'uu qaba. Abba. Arra yeroo cireenyaan nu maaliif harmeetti aartee? Isin funduratti akkas ta'uun irraan turre bara. Gaafa nuti hin jirre walloltu jechuudha? Akkas jechuu koo miti. Al tokko beektonnis wal didu. Har'a akkamii giifti gaaffii natti baay'istee bara. Lakki ganama gaafaatitti dubbattu baay'ee naade kanaaf garaa kun nyaatte. Isheen homaan taatu. Garuu abbaa. Harka fuune? Kutaa barbaadeen ture. Tole alamii koo ati keessummeessi an deemuu kooti. Abbaa haasaa keenya sun xumurii immoo. Hin yaaddayin. Tole. Dabilii moo singiliidha? Singilii naafata. Sagaaku ani deemuufan. Haati koo gabaan deemtuuf ani ijoollee eeguun qaba. Toli rakkoon qabu uffata haayilaan si fallaala. Yoo inni hin dhufne hoo? Lakkii ni dhufa. Guyyaa walii galtee keenya jettu akkatti fuulli isaa jijjiirame. Isa dhiisin. Uffata tokkollee ni miiccitaaf taanaan anaan wallolte. Hannaa dhugaa hin miiccuufi. Yoo barbaaddisii fideen dhufa. Jedhi deemaan jira. Nagaatti.
ማን ስልጣን ሰጠው መንገዴን በጅምር ስተው ከነፍሴ ከሀሳብ ከቤቴ ፍርሃት ዞር በል ጠላቴ ማሊ ፈዳን ጉቴ ባዬ በሬዳ በር hinxumuramne ka garuu baay'ee bareeda walaloo kana akkam barreessuuf eenyu akkana kakaasee beektaa eenyudha saabaadha kormummaan ishee baay'ee na ajaa'iba ፍራትን ማን ስልጣን ሰጠው መንገዴን በጅምር ስተው ናናና ammas deebinee wal argine miti siin jedham naqaaneessitee waan si gadhiisu sitti fakkaate ture gootu naaf deebisi siin jedham siin mucaafaa diyyaanan na gadhiisi maal argite kana caalaan siif godha si dhukkuba bee maal gochaa jirta maal si galche ati garuu sammuun kee sirrii miti amma ammaatti wanta ati gooteen si godhide funyaan keen sirraa cabsa durba dha'uun dhiirumaas ti fakkaata miti quufa kee kanatti akka gaabbituun si godha hin argitamu baay'ee dhiifama naaf godhi sinnaa isee miti tasgabbaa inni hin dhufne umurii koo keessatti akkasitti na hin beeku hin sodaatin ansiin geggeessa ani waan darbe waan dagatanii si eetan malee maal qabu jalqabumoo oduun callisee jiraadhe maaliif jettee turati kan callistu ofii keef illee ta'uu qabda maal na fayyadu gowwummaa koo malee gowwaan illee isadha quba isaas itti buusuuf mirgan qabu tolee kan sodaadhe guyyaa biraa kophaatti na argate jedheen hin sodaatin ati akka inni kophaatti sin arganne gochuudha akkamitti gara mana barumsaas ta'e gara manaatti yeroo deemtu haannaa yookaan fiqir waliin deemuudha ka yeroon iddoo biraa deemuu barbaadu ansi waliin hin dhufa ka inni illee hin ta'u maaliif beektamti hamina kan jalqabneefi kanaaf garuu maal dhiiraaf durbii hiriyaa qulqulluu ta'uu hin danda'ani jechuudha akkas miti namni akkasii sin hubatu ka ilaama fakkeenyaaf ani hiriyoota shamarranii baay'ee hin qaba gareedhaan miti beeku dhiira tokkoo fi dubara tokko sallee sirrii jette deemaan eegi sin qaqqaba sirrakkisee miti homaa rakkoon qabu Sagga, maal taatitta? Ana duukaa mul'achuu hin barbaanne miti? Lakkee miti. Hamii sodaadhe tan beektaa miti? Naaf gala. Garuu amma maal qabame? Namni hundumtuu dhiiraaf durbeessatti yoo akka hiriyaa qulqulluu ta'uu danda'an utuu nuuf bate. Inni rakkoodhuma hunda keenyati. Mee ati hanna osoo dhiira waliin karaa irratti argitee maal sitti dhaga'ama? Inni illee natti hin tolu. Marree. Kottu sin geggeessaa. Hammati karaa ceetu tasuma dhaabbadheen si ilaala. Of eeggachaa deemi. balbala biratiin si eegaa miti? Eeyyee. Garuu barumsi akka dhumeen mooraa dhufuudhaan guumii aartii dhokattee galta. Maaliif? Waan bareedaa ta'e sitti agarsiisuufidha. Akkamittiin dhokadhee gala? Waardiyyaan yoo na qabeeyo. Ayii, abshaalaan itti fakkaata turte. Garuu si haafa jechuudha.
yoon qabame yoo natti fakkaata fiqir wayii adda jirti. Maal seete? Gaafa bilbilamuuf jedhu haati warraa waardiyyicha buna fiddee fi dhufti. Sa'a sanatti nama nu hubatan waan ta'eef dhokattee namni takka otoo sin argin galta. Ilaa saba. Gumiin aartii kan jiru gamoo isa guddaa bira tolee? Yookiin immoo dhiisi. Aanu si fudheen gala tolee? Garuu yeroo mijataan gaafa bilbilamu ta'u akkamittiin barta? Hin barattu. Taasumayyuu. Yootu. Al tokko si dubbisu. Yaa ta'u tole jedha booda wal argina. Maali nagumaani? Barsiisaa baayoloojiitiif bakkan sii bu'a jedheeni gidduudhaan ammoo dhimma wayitu na qunname. Garuu atis akka biizii taate nan beeka. Yoon si rakkisuu baadhiyoo bakka naa buuti. Nan danda'a rakkoon qabu. Garuu olumatti kana hin dagatiin. Atumti bakka naa bu'i malee waan feeteen siif godha. Akkamii diimina ni jaallattaayi? Namni diimina jibbuun jira? Ila diimina maal fakkaatuun si affeera? Egaa kan oolmaa deebisu naa godha. Yaa ta'u nagaa. Ciao. Tole har'a kan baran waa'ee wal hormaataa ta'a jechuudha. Haile maaliif harma kee akkasi dhukkubu har'a ifa sii ta'a? Wanti nama kofalchiisu jira? Jira wanti nama kofalchiisu. Kanaafuu barnoota keenyatti fufuu dandeenya jechuudha. Tole ijoolleen gara dargaggummaatti yeroo adeeman qaama irratti jijjiirama arginaa miti. Akkasii miti wanni hubattan jira wanti natti himtan yookaan wanni beektan jira natti himaa. Tole haa jalqabnu. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, I, ja, ka, la, ma, na. La 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 la. La 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 la. Hanna. Daftarri reegaa kusi bira jiraa? Yoomi kaasati daftarri kee kan na bira ta'u? Lakki jechuun dogoggortee yoo fuuteettate jechuu kootiim. Itaafuuf. La 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 la. La 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 la. Tole haa jalqabnu. Tole. Garuu adara hundi keenyayyuu keessa keenya irraa tole obboleetti kootifan barreesse baay'een jaaladha. Haa ta'u. 1 2 3 4 1. Firatin man ስልጣን ሰጠው መንገዴን በጅምር ስተው ከነፍሴ ከሀሳብ ከቤቴ ፍርሃት ዞር በል ጠላቴ ሂጂ 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 ፈሪ እንዳትቀሪ ህልምሽን አክብሪ ድፈር ድፈር ተሻገር ከልም ሰፈር ያሰብከውን ሞክር baay'ee bareedu dhugaa. Sitti tole?
Eeyyee baay'ee namatti toltu. Galatoomii. Angarootoon isin ta'e barattoonni dhufanii akka isin ilaalan hin godhan ture. Qoosaa jirtamoo nuti sirriitti illee shaakallee bar. Akkam akka namatti toltan siniif hin galle jechuudha. Eenyummaa keessan illee agarsiisuu qabdu malee. Aniyyuu osoo namni nu ilaalee natti tola. Anis. Keessumaa ammoo gitaaricha gaafa dhaga'an. Aniyyuu barattoonni ilaalanii maal akka isaan jiran dhaga'uun barbaada. Garuu immoo sirriitti hin shaakalleem. Tole harka caalaadhaan haa murteessinu. Tole. Haa ilaallamu warri jettan. Uusi. Inni ilaalamii warri jettan. Inni ilaalamaa jechuudha. Tole ni ilaalama jettanii erga murteessitanii yeroo laaqanaatis shaakaluu qabnu. In danda'ama. Yeroo laaqana garuu anas hin jiru. Maaliif? Maatii koo waliin iddoon deemuun qaba. Yeroo sagantichi jalqabu garuu deebi'een dhufa. Maal irratti ture kan dhaabne? 1 2 3 4 1 Firatin man sultan satao. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya ani Haayileedha. Har'a raajii ilaaluuf qophaa'a. Alamiif gitaara ishee. Dhiisaa maal isin dhibe? Ankara koo waan akkasii ciruma argees dhagees hin beeku. Kanaafuu akka isin hin dabarre. Nagara Zaga. Gara kutaa waliin deemuu hin dandeenya? Tole, nagaat. Zaga, gaafa kabara rukuttu baay'ee kormeedha bar. Dhugaa keetii? Dhugaa. Garee muuziqaa bareedaa qabaannee jennaan beekamoo taana bar. Siin ammallee namni baay'ee si beekama. Ana garuu osoo gareen aartiin kun jiraachuu baatee namuu nan beeku ture. Hiriyaas hin qabun ture. Maal taateetu? Nuti siif jirra. Alam. Gafan daawwii taasofsiisu waan waliin turteef baay'ee natti tole. Anaanis natti toleera jechuun gatii dhugaa isaa ba'eef. Garuu daawwitu maaliif akka akkas ta'e amma ammaatti naaf hin galle. Anaafis hin galle. Asoofsiisuuf yaaleen ture. Garuu homaa na milkoofne. Saabako akkanitti si dinqisiifadhu. Yaadime dhukkubbiin kee omaarraayyuu sin dhorkine. Jechuun yeroo hunda akka gammaddeetti mana keessatti baacof kolfa kan uumuu siidha. Barumsa keetiin kormeedha. Itti fufumoo? Garuu amma xinnoo dhibbadheera. Isallee eenyuyyuu taanaan dhiphachuun isaan oolu. Ati kormeedha hin dhiphanneeyyuu. Aniyyuu kormummaa keetitti ajaa'ibame walaloo sirbaasiif barreesseera. Dhugaa keeti? Dhugaa kooti.
gaafa dhageessu baay'ee sitti tola. Yoominna gaarii? Dhiyootti. Dhugaa? Dhuguma dhugaa. Alam barsiistuu yoo ta'e argiteettaani? Amma hooggantuu Sabilee biraan deema jettee baate. Akkasii inni hin jedhu har'a akka sagantaa qabdan nan dhagee qophooftaniitu jechuudha? Eeyyee muuxannoo nu ta'a jennee yaanneetu. Ofitti amanamummaan keessan nama ajaa'iba. Waltajjii irra ba'uun baay'ee salphaa mitiin barra. Garuu namni baay'ee waan dhufu natti fakkaatu. Yoo dhufanis ijoolleedhuma aartii kilabitti hirmaatanidha. Haayileen garuu miinii miidiyaadhaan baay'ee ho'isee beeksisaa ture. Atin dhuftuu? Osoon dhufee baay'ee natti tolaa ture. Garuu isaan dura beellaman qabadheen qaba. Siniifa milkaa'u. Carraa gaarii. Tole. Ciao. Gurbittii gantuu nana. Mee amma dhiira yoo taate amma dubbadhu. Tasgabbaa'ii Daawit akkas miti. Tasgabbaa'ii. Tasgabbaa'ii naan jettaa? Maal abbaa keessa galchee dubbii kaleessaa keessa galteeti? An gidduu keessan seenuu barbaade miti. Maaliin ree? An kanan barbaadeeti akka hubattuuf jechuun akka ishee hubattuuf barbaadeen. Isallee dhiisi jaalallee kee irra gooruu barbaaddeeti. Isheen jaalallee koo miti. Isa deemiiti gawwaa kee barbaadiitti. Anaan na gowwomsuu hin dandeessu. Jaalallee koo miti siin jedhe miti. Maaliif kijibda garuu ati? Yookaan immoo jaalallee kee gochuu barbaaddeettan tana sana. Daawit ati garuu wanta ati tsaggaa irratti goote kun haadha kee irratti yookaan obboleettii kee irratti tuuteessi tola? Tsaggaan haadha keeti moo obboleettii keeti? Akkas jechuu koo miti. Amma odoon siin xaaxe seenaa si badi. Siif yoomiyyuu siin galu jechuudha miti? Na dhageessa har'aa kaasee ija kee ilaaluun barbaadu. Garee kubbaa keessaa saari'amteetta. Akkam jirtu? Galatasaa. Nagaa keessanii? Jirra galata Waaqayyoo. Saabaan epilepsii yookaan immoo barmaatileedhaan dhukkuba gaggabduu jedhan qabdi. Dooktar akkamittiin qabe? Epilepsiin sababa kanaan dhufa jennee dubbachuudhaaf xiqqoo nama rakkisa. Sababoota jiran keessaa muraasni hanqina oksijiinii sammuu keessatti uumamuudhaan, sanyiidhaan, dhiitoo sammuutti ba'uudhaan. Sababoota kanaaf kana fakkaataniin dhukkubi epilepsii uumamuu danda'a. Sirumaa akka addunyaatti namoota miliyoona 40 ol ta'antu dhukkuba kanaan qabamee jira jedhamee tilmaamama. Baay'ee nama ajaa'iba hedduudha. Ana qofa waan dhukkubnatti fakkaataa ture. Kanaaf dhukkubichi nama ajjeesu jechuudha. Dhukkubichi duwwaan du'aaf nama saaxilu. Balaa kan qabu kufaatii isaati. Kana baruun keenya iyyuu waan guddaadha Dooktara. Baay'ee galatoome. Kanaaf Dooktar dhukkubbiin kun ni fayya jechuudha. Isa deebisuun kan danda'amu yeroo ka'umsi isaa beekamuudha. Yeroodhaaf qoricha kenneefin jijjiirama isaa hordofu. Gaaffii biraan qabdan taanaan qorichan barreessuuf kana bitaatii dafaatii jalqabsiisaa. Tole Dooktara. Si galateeffanna. Tole. Sabe we goes in, mal man get me.
Dhiifama al tokko. Dhiifama. Baandiin keenya har'a muuziqaa baay'ee bareedaa ta'e isiniif dhiyeessu. Isaanittiin sin dabarsa. Galatoomaa. Baga gammadde kan kolfaa nu goote. Alam jechuudhaaf jettee nu salphiste. Baay'ee nama gaddisiista. Garuu Hayileen balleessaa hin qabu. Balleessuma keenya. Ta'us yaada jibbisiisa kana kan fide isa. Akka itti isin bareedan. Dhiisi malee Anna. Ani isin gargaaruuf jedheetanii. Garuu dhumni isaan bareenne. Haala kanaan Alamis baay'ee natti aarteetti jechuudha. Dhugaa. Alam qofa miti hundi keenya sitti aarreerra. Maaloo maal taate Hannaa dhiisika. Aboo dhimma keeti. Hannaa ifama sin jedhee miti. Ifamni isaa oduu qofa. Kaleessa lagaa sa'a meeqatti akka deebi'e beektaa? Baay'ee dhiyaayyoon akka hin dubbanne sobuun qaba ture. Garuu kaleessa waan tureef itti murtaa'u. Maaliif? Jechuun? Ati itti himta jedhee anumaatti hin himne. Maallatti himti? Lakkumaa miti. Homaa miti yeroo jettu. Dhiisi sin fayyadu. Maal jechuudha sin fayyadu jechuun? Natti himi malee. Maal seete? Kaleessaa eeggatti deemteen booddee Daawit dhufee ture be. Daawit? Achi yoo? Achi yommuun fiiguu aree qabee na rukute. Osoo Hayileen dhufuu baatee waan na godhu barbaade hin beeku. Garuu baay'ee si miidhe? Lakki xiqqoo luqqa'e malee nagaadha. Anaan. Akkatti nanaasisuu osoo argite. Akkamitti naatu obboleetti koo? Waan ta'e tokko garuu gochuu qabna. Jedha anas hin deemuu na wayya. Nagaatti. Tole jedhe. Nagaatti. Nagaatti jabaadhu. Jedhi. Hingaam Caakoo wanti nama buusisu tokko hin jiru. Akkatti nama jibbisiisu nagarree. Gogeen hafee bara. Bareedduu koo kun warra muuxannoo waltajjii qaban kan biraa irratti iyyuu kan mul'atudha bara. Hiriyoota guyyoo kam jedhee akka ilaalu hin beeku. Hin yaadda'in. Jarri si hubatu. Sitti fakkaata. Eeyyee hiriyummaa jechuun wal deeggaruu jechuudha. Kan gulfaa ta'uu kooti. Qoosaa jirtaa? Si ta'eetu malee namoonni baay'ee waltajjii irra ba'uu sodaatu. Yeroo tokko tokko wanta akkasii hunduma keenya irratti iyyuu mul'ata. Hin booyin bareedduu koo. Tolee qaxalee koo. Ati abbaan sodaattaa? Gaaffii akkamiiti kun immoo? Beeku. Engadda ciree irratti yeroo siin lolu baay'ee
Daawwitummoo maal akkanaan jedhe beekta? Ila amma sadhiisiiti dafii wayyaa kee jijjiirradhuutii kottu abbaan kee immoo na eegaa jira. Ka'i dafika. سلاسلو من يوت الميس سلو كانوا كسكي مشنكتو لبين سميت انقستو إلالو من نبر باهر بارقاي من نبر نفسني وين يبقاي أحسن هالكوت كنا بديتن diimina maal fakkaatu seete? Galatoom. Garuu immoo diiminni nama waliin yoo nyaatan miti akkasnatti fakkaata. Armee kootii keensiif sirreessa. Maal taate Armee? Sila utuun saanduqa sirreessu Alam amma obboleessi kee dhufutti asuma ture. Ila hojii mana kee hojjechuun waan irraanfatin. Rakkoon qabu nan hojjedha. Nagaan bule. Dhiifama. TV na didee ture osoo naaf sirreessitee natti tole. Tole. Maal ta'eef? Kunoo televezyiinii si hojjeteera. Kottu mee bareeddu as bira ta'e tokko. Miidhaa laalaa darbuun deeggaraa miidhaa sana nu taasisa. Haayileen daawwitii dhorkuunsaa sirriidha jettanii yaaddu? Tokko sirriidha, lama sirrii miti. Yaada keessan karaa ergaa gabaabaa 8228 nu ergaa.